Akkam jirtan wayyaadha. Waan lama guguddaarra dubbadha. Tokko akkuma mata dureen jedhu waa'ee amma haasaa fayyisaa irratti waan galaana gube tokko dhagaheetiin sirreessuu waan barbaaduufi inni lammataa ammoo warra aangoorra jiru xiyyeeffannaan warra waan ta'eef oduu gammachiisaa isin qabee dhufee jira jechuudha. Halkan rafuu dadhabeetiin naalonaan bilbilinaa yeroo gabaabaaf halkan rafuu dadhabee garuu ganamuma kana sitti majaleetiin jechuudha. Achi booda ammoo warra kalee walgahiirra turre waa'ee diplomaat kariyaa qabatee waan adda addaa updates ni kennaa jechuudha. I don't think kanatti I guess yeah mee marattu naa obsaa yeroo tokko share naa godhadle. Okay, akkuma isiniin jedhee dura jalqabarra akka dubbadhu waa'ee fayyisaa leellisaa dubbachuu barbaada. Aniin beektanii nama arrabsuu kana maqaa namaa waamuu kana amala kiyyaa miti hin deeggaruu hamaadhaan jira. Garuu waan tokko karaa sirreessuu barbaada. Ka amma PP'n yookiin baxxiqinnaan itti fayyadamtee jirtu ijoolleen garqeerrantu kan sirreessuu barbaadeetiin. Warqii tokko yookiin ammoo daayimandiidha. Wanni qaaliin addunyaa kanarra inni guddaan daayimandiidha. Daayimandii maaltu daayimandii godha? Gatii nuti kennineefi. Daayimandiin dhakaadha. Dhakaadha. Daayimandiin ka daayimandii ta'e fayyisaa leellisaa hiriyaa kiyya nama jaaladhu nama kabaju ammallee nama jaaladhu. Interviiwii inni kennellee hin dhagarre hin dhageenye garuu haasaa namaan dhagahee jedhe. Dhugaa dubbannee jenna. Fayyisaa leellisaa ofiisaatii Ameerikaa dhufeen. Sirni addunyaa maal jedha isinitti fakkaate? Biyya tokko keessatti harka yoo kennatte biyya rifuujii fudhattu keessaa bahuu hin dandeettu. Biraazil keessaa fayyisaanii ammallee fayyisaa irratti bobba'uu kiyyaa miti naa hubadhaa. Fayyisaan gaafa akkas baasee jedhu eenyutu beekaa ture? Kana jechuun maalidha? Akkana jechuun maalidha? Is meaningless. Nutu uummanni Oromoo qabsaayitiin kuni jechuun mallattoo diddaa gabrummaa akka ta'e kan dubbatee jire nuti. Koongiressii Ameerikaa wajjin dalanneetti fayyisaa as finnee jenne. Dhugaa dubbannee jennu maali? Amma viidiyoo tokkoon argeetiin baay'ee garaan na gubate. Fayyisaanii namaan jaaladhu isiniin jedhee jira. Nama kabajaa barbaachisu. Fayyisaan akkas jedhee fi addunyaan kaatee wata kan goone. Maartin Luther King fudhadhaa jedha. Hadda Ameerikaa keessatti waggaatti Maartin Luther King ni ayyaaneffatama. Inni du'eefi miti haati manaa isaa dalagdeetiin ayyaana irra gootee jette. Fayyisaan ka attention argatee fi dhiibbaa duubaan gooneefi iyyiinsa isin iyyitaniifi. Malee fayyisaan ammoo tokka'eetiin jawaariin ka jawaar godhe maali? Jawaariin miiliyoona tokkoof qabxii torba nama godhe maalidha? Isi waan jala deemtaniif, isi waan gurra gootaniif. Akkuma daayimandii warqiin ka warqii ta'uuf because ilmi namaa gatiitti kenneef. Gaafa ittiin kenniin dhakaadha. Dhakaadha si galee. So kanaafuu hin dogongorinaa yaa ilmaan kiyya. Si galee amma dubbii ooftanii Oromoon girrisaan fayyisaa ka addunyaatti beeksisee ka arrabsisee walitti hin fidinaa. Fayyisaan qabsoo Oromoo gumaachee jira shakkii hin qabu. Ru'ii ofii laayinarra kaayee kennee jira. Garuu fayyisaa ka sagaleetti go'e eenyu? Biyya seera irratti Biraazilii nama biyya rifuujii fudhattu. Rifuujii fudhatti baqataa Biraazil keessatti harka yoo kennattan biyya biraa dhaquu hin dandeettan. Biyya biraa dhaquu hin dandeettan. Yoo an kijibe rabbi nan bulchin dhugaas nin jedha. Biraazil keessatti harka kennattee biyya biraa dhaquu hin dandeettan. Fayyisaan akkamii as dhufee jedhe? Fayyisaan akkamitti miidiyaadhaa fi akka mallattoon sun mallattoo diddaa gabrummaa ta'e eenyutu beeka? Miidiyaa addunyaattu maleekaa ta'aniitiin uummata Oromoo kana beekanii mallattoo diddaa gabrummaa godhan. Hin goone. So kanaafuu hin dogongorinaa ani aariin dubbadhaa jira. Maal jettan warri laal fakkeenyaaf warra shanee maqaa dhahanii ijoollee wallaggaa maqaa dhahanii qabsoo kan nuwattee waggaa akkana goote jettan. Tokko dogongora kaan sirrii hin godhu. Balleessaa namni tokko godhe jettanii du'iitii ilmaan Oromoo yeroo kana keessatti hidhamiinsa ilmaan Oromoo
Yoo haqarraa jal'istanii baay'ee na gaddisiisa dhugaas hin jedha. Namni waan fedhe deeggaru PP deeggaruun mirga isaati. Bilteeginaa deeggaruun mirga isaati. Garuu aarii warra shanee irratti yookiin ammoo warra arsii irratti qabduuf jettee aarii kamaalii irratti qabduuf jetteetiin yoo dhugaa ilmaan Oromoo ositu taate qaxxii lamataa irratti falleen jira rakkoon hin jiru taniif illee tokkoffaa dhugaan nu bira jira. So dhugaa isinti barbaadeetti warroonni aangoo mootummaa amma irra jiru deeggartan kaffaana deemtan namoota akka Fayyisaa fayyadamtanii Oromoo hin gowwoomsinaa. Akkuma isiniin jedhe ammallee yeroo sadaffaatiif isiniif deebi'ee jedha. Daayimandii tokko kan daayimandii godhee gatii ilmaan namaatti kennineef. Fayyisaa kan nama godhee nuti addunyaa irratti waan dubbanneef. Yeroo baay'ee namni gariin si galee namni jabina nama fakkeenya Jawaar fudhadha. Jabina isaati akka inni yeroo mana sooshaal miidiyaa irra taa'ee oduu haaraa isinitti jabina isaati ani hin qabu waan akkasiitu. Dadhiin namni talu garuu duuba taa'ee hin dalaga. Dhufiinsa Fayyisaa irratti harka qaba. Warroota isa bira Yuroopi achi dhaqanii imbaasii Ameerikaa wajjin dalaganii as fidan quba qabna. Akka keessiin isaa expedite ta'ee namni kun nama mirga fincila diddaa gabrummaatiif dubbatu akka ta'ee kan godhe nuyi isini. Kanaafiyyuu hin dogongorina warroota Fayyisaa fayyadamee maqaa isaa Fayyisaa fayyadamee haqa ilmaan Oromoo hacuucaa jiru. PP deeggaruun bilteeginaa deeggaruun mirga isaanii ta'eetiin haqa jallisuun ammoo garaa nama guba. Kanaafuu aarii tokkootiif aarii nama tokkootiif balleessaa dhaaba tokkootiif haqa amma ilmaan du'aatiin ilma jiraa jiru. Nama keenya bakka maratti ka adamfamaa jiru. Kan biyya Ameerikaa kana keessatti warri sirni kalee deebi'uuf barbaadu dhukaas nutti godhaasee jedhee kan biyya Ameerikaa kana keessatti nu otoo hin ta'in kan wajjin dhaabbate barbadeessaa jiran kana itti cadhistaniitiin arguun keessan baay'ee garaana gube dhugaas hin jira. Baay'ee garaana gube because qarqaaruun mirga keessanii rakkina irraas ta'ee itti amantaniis ta'ee mirga keessanii. Garuu haqa kenna haqa du'iitii ilmaan Oromoo warra haqa nurratti geeraraa jiru. Sirna kalee abbaan keenya irraa baqannee jiran sirna kalee gurra keenyaan dhagahaa turre. Sirna san deebisiisuu fi akka geejjibaa ta'uun keessan garaa nu gube isiniin jira. Kanaafuu dhaamsi kiyya yeroo maraa dhumarratti maal akka gootan isinitti himee jira. Dhaamsi kiyya kan amma dubbadhaa jiru girrisaadha nama akka Fayyisaadha ta'uu diddee Oromoon ka jedhu walitti hin fidina. Fayyisaa mirga isaati nabbaa feete qayqaruun yaada isaa kennuun mirga isaati. Garuu Fayyisaa akka Fayyisaa godhee Abiyyiin hadda Nobel Prize ka kenneefi jedhe nuti itti qabsoofneetiin. Abiyyiin kan gorra fidanii waaqarraa gad bu'ee maleekaa dubbateetii miti filameetii miti uummata Oromooti. Uummata Oromooti uummata Itoophiyaatiin filamee asin jiru Abiyyaa dhugaa dubbannu. Mootummaan Ameerikaa gadi teessee TPLFin ka hadda Abiy dha'uu sodaatee kadhaa jaarsummaa itti jedhu gadi teettee lakki aangoon kun isiniin ta'u. Ummanni kun dhufuu jira tasgabbii ka ta'uu danda'u yoo Oromoo aangootti afoo keettan qofa jettee dhufte. Mariidhaan dhufe qabsoon. Mariidhaan humnaan hin dhufne kanaafiyyuu akka nama humnaan waan tokko godhee aangoo irratti fa'ee of hin fakkeessina. Warroonni jaldeemtanii hin burjaajahina. Kanaammoo please maatii keessanitti fira keessanitti himaa. Biyyatti bakka dhaqqabdanitti himaa. Fayyisaan dhugaa nama jabaadha. Garuu qabsoo keessaniin as ta'e. Akkuma daayimandiin dhakaadha. Dhaka eenyu bu'aa hin qabu. Daayimandii maasii godhu nyaatamu hin dhudda hooma takka siin godhu daayimandii kafaalitti kennee jedhe nu ilma namaati. Kanaafiyyuu si galee hin dogongorina. Kuni balleessi jechuun ammoo aarii nam tokko qabdan. Aarii dhaaba tokkotti qabdan. Aarii adoon waan tokko irratti kan sirrii godhan jedhina du'iinsa nama keenyaa nu guddee jirti. Rafuu dadhabnee jirra. Oduudhaan otoo hin ta'in hiriyoota keenya ka waliin nyaannu ka jaallannu maatii keenyatu hidhamee jira. Kanaafiyyuu please addanaa baafadhaa isiniin jedhama. Okay. Falatti ammoo waan na gammachiisu isiniif himaa jechuudha. Waan guddaa lamaa fi kaan ammoo xiqqoo isiniif himaa jedhee jira. HR 128 warra dubbistanii olaattanii jedhanii wanna tokko achi of keessaa qaba. Nutillee namni baay'een illee ka dubbate yeroo baay'ee Magnitsky Actii isa jedhan tokko. Magnitsky Actii maal isin fakkaate? Nama dhiiga namaa harkaa qabuu fi hattuu jedha.
bakka jirtu maratti akka doolaaraan hin fayyadamne qabsiisaa jedhama. Kanaafiyyuu eega Oromoo irratti baate jette maata akkala uuman taane kan qabeenya Washington DC Texas irratti qabdu Oromoodha amma xiyyeeffannaan jalqabaa Oromoo irratti deema. Maa jettan uummata keenya burjaajessaa jirtan otuu agaraa jiru of duuba nu deebisaa jirtan dhaaba feesan deeggaru mirga keessan kanaafiyyuu waan naa gootan guddisaa na dhageeffadha. Namoonni mootummaa keessa dalagdan kaammoo mootummaa keessa aariidhaan baatan ni beektan. Warroona biyya mootummaa dabre keessa akkasumas mootummaa ammaa keessatti qabeenya biyya alaatti horatan baay'eedhaan beekan. Kakalee aangoorra jiran hadda ammoo dhaaba adda addaa keessa kan jiran. Washington DC'dhaaf biyya adda addaa Ameerikaa keessatti biizinasa warra qaban. Maqaa jaraa qabeenya jaraa naagal meessanii naa erga balan. Indo gurgurina Oromoo ila wanni jarjartaniitiin Facebook irratti waa hin maxxansina. Ebalu qabeenya asii qaba. Ebalu akkana godha. Akkasii miti. Magnitsky Act jechuun evidensiidhaan galchuu qabna. So sirriitti naa hubadha gaaf tokko deebi'ee bal'inaanii ni kennuu barbaada waan kana irratti. Magnitsky Actiin seerri sun maal jedha? Oromoof hin baane yookiin Itoophiyaaf hin baane. Addunyaan itti fayyadamaa jirti. Kanaafuu xiyyee hoo yaadattan taate Geetaachoo Asaffaa irratti yeroo jalqabaa Koongiresiin Ameerikaa Mike Kaufman kan meera ta'e State Department ergee ture. Hedduudhaan dhaabnee jennee nullee fan hin jenne jechuudha. Amma eega akkas taate eega Oromoo burjaajessuun akkas taate maal godhaa jirra isiniif fakkaate please maxxansuu hin dandeettan garuu waan isin paabliki sheer gootan anaaf bu'aan qabu lachuu kiyya bu'aa hin qabu waan shaar ta'eef otoo hin ta'ini feesbuukii irraa baaseetiin akka evidensiitiitti fayyadamuu hin danda'u. So kanaafuu wani naa gootan warroonni maatii keessa isinirraa ajjeesan warroonni fira keessan hidhanii biyyaa isin baasan hin beektanii namoota kana ila reporting kun is really extensive katabamuu qaba. Afaan Oromootiin barreessa eenyutu bara 1920 dura jechuudha. Ogaa 5 dura eenyutu aangoorra ture. Poolisa kamtu aangoo federaalaa irra ture. Yookiin ammoo kantiibaa kamtu ammallee kan ta'an isin galee dhiifama naagata. Nama marambe kantiibaa kamtu lafa Oromoo gurgureetiin Oromoo fi sabaaf sablammii walitti naqaa jira. Kantiibaan kuni qabeenya akkamii biyya alaa irratti qaba. Kantiibaan kun qabeenya qofaan miti galee qabeenyi kun yoo korraapshina ta'e qofatti seeraaf dhiyeessuu dandeenya. Qabeenya isaa kun akka baankiin qabamee hidhamu goonee jenna. Kana godhuuf ammoo afaan hin dubbannee dalagaa guddaa barbaadna. So amma xiyyeeffannaan keenya isa irratti ta'ee jira. Maa hojjettanii akkuma agartanii Oromoo wal burjaajessuu waan jirruuf sigalee amma warra dhiiga namaa akka qabuu fi warra nameenya akka qabuu fi sigalee jennaa Tigray tuqanii jedhan warra Tigray sikaan amma hin agarree jenna sigalee haqarratti waan muddoofnuuf haqni ammoo wanti nutti bahaniif hin qabu. Kanaafiyyuu dhaamsi keessan kanaa dabarsitan bakka kanarratti warroota aangoorra turan kaleelli haadharree aangoorra jiran ka qabeenya Oromoo gurguranii nama keenya diinaaf bineensaaf kennan maqaa tarreessanii naan kennina evidence barbaada. Irratti dalaguu jirra torbee dhufu kana jalqabuuf deemaa jirra jechuudha. Baay'ee waan hin aareefsiniin jedha. Kanaafiyyuu Magnitsky Act jechuun si galee amma biyya ta'anii aangoorra ta'anii lafa Oromoo gurguranii boroo Ameerikatti galla boroo ammoo Yuroopitti galla jedhanii warra yaadusaniif warra saniif jechuudha amsi kun. Kanaafuu Oromoo garaan isin hin gubatin. Dhugaan waan nu bira jirtuuf Rabbi Waaqni nu bira jira. Kanaafiyyuu akka qabeen jira sanyii jiraatti hin fayyadamne ammaaf borutti TPLF hin itti dhufne jenna. Hunda seetiyyuu si galee itti dhufne jenna. Ammaaf qabeen kenna keessattiyyuu ilmaan Oromoo kakalee aangoorra jiran aangoorra turan kaadha aangoorra jiran qabeenya keenya akkamitti gurguraa jiran kan raabshiina jira tokko kan galmeessa please callisaniitumaan yoo waan sufficientiin ta'in waan gaha guutuu hin ta'in oo kanaan ergin kanaaf hin ergine taate waraqaa san fudhachuu hin danda'u. So kana naa beekaa. Kanaafuu Magnitsky Act fayyadamneetiin qabeenya jira ka asitti sigalee fira ittiin hortu jaalallee ittiin baastu ka boruu yookiin taayitaa irra turreettee ittiin baastu qabeenya saniif deemaa jira jechuudha. Kanaafuu please naa hubadhaa. Kun ammoo qabxii sadaffaa irratti kan isin jedhe xiqqoo gabaas ni kennuu barbaade. Boykatii lagannaa gabaatu jira. Maatii keessanitti himaa. Biyya san keessatti harki 90 harki 85 olii magaalaa keessa tuntee baadiyyaa keessa jira namni. Finfinnee keessa baay'inni uummanni Finfinnee nama miiliyoona 3.5 baay'inni uummata Itoophiyaa miiliyoona 115 deemaa jira.
namni keenya maatii qabnaa maatii irraa fuudha. Labannaa gabaa kana make sure itti hirmaadhaa bilbilaa itti hirmaachisaa isin jedha. Lamata irratti dhaabbileen akka Izeema dhaabbileen miidiyaan akka isaatii fi turisteessi jedhan kuni akka sirna kana leellisanii Abiyyi biratti of dhaabbataa jiran argaa jirra. Abiyyiin jaalatanitti miti garuu Abiyyiin Oromoo irraa buqqisuuf Abiyyi Oromoof yaada jechuu kiyyaamtiin dogongorina. Sirna kanarra mataa gubbaa kan jiru Abiyyi itti gaafatamaan Abiyyidha. Garuu uummata keenya achi keessa jiru Oromoo san keessa jiru Oromoo kanaan gargar cuttee akka nuti wal nyaannu waan barbaadaniif. Kanaafiyyuu kana beekuu qabdanii miidiyaaleen kun marti ajandaan jaraa kan akka ta'e sirna lafxinyaa san deebisuu barbaadani. Kan biraa ammoo walga'iitti kalee galgalaa irratti warra dhuftanii jechuudha. Maal irratti akka mari'annee quba qabdanii waliif dabarsaa. Kamisa dhufurraa jalqabeetii maal akka akkamitti mariin akka deemu hopefully community keessanirraa quba qabdanii jedhan. Community keessan gaafadhaa. Community'n keenya dallaan keenya achi. Kanaafiyyuu community keessan jabeessaa achi zinin jedhama. Kan biraa immoo waa'ee newspaperii Ameerikaa kan amma engadda dubbadhee jedhee jechuudha. Kalee engadda miti kalee moo engadda kan dubbadhee jedhee waan isin gaddisiisu dubbachuu danda'a. Garuu waan tokko isin taa'ima. Bineensi kun amma maal nuuf godhe isinitti fakkaate kalee Oromoon akkanatti miidhamaa jirra, taargeet ta'aa jirra, warri nu bira dhaabbate akkana ta'aa jirra, itti maa turre dhugaadha jennu raafatan. Har'a immoo mataa jaraatitti waan dhufteefi ofii jaraatiin nu dubbataa jiran. State Departmentitti, Koongirasitti fakkii ta'ee wanni dippiloomaat kariyaa ta'e maaliif artikilii san xiyyeeffata isin fakkaate. Dippiloomaat kariyaa jechuun yeroo baay'ee pirezidantootatu irra katabee jira. Warri dubbisullee warra aangoorra jiru qofa uummata kaa otoo hin ta'in warra aangoorra jiru. Lafee xandacha agartanii wanna guddaa waan tuqee jiruuf sanii fi hundi guddaan tokko sodaachisee rakkisee jedhe. Hundi guddaan tokko kakalee sirna san deebisuu barbaadu hundi kun buqqisee jedhan. Yeroo gabaabaaf irra oolan itti fakkaata. Waraqaan deebi'a rakkoo hin qabu akka nuuf mijaa warra dalagaa jirra. Biyya Ameerikaadha. Sigalee freedom of speech mirga qabna nuti citizen biyya kanaati. Dhalataa Oromoo haa taanu malee. Kanaafiyyuu wanni naa gammadan fakkii guddaa nu ta'eetiin amma uummata warri nu waliin dalagnu waggaa baay'eedhaa fi mootummaa addunyaa hedduu hojii dalaganii jiran. Akkana ta'anii beekamanni kun yeroo jalqabaatiin ta'e karriya dippiloomaattii dhimma biraati. Dippiloomaattii Koriyaan suni garii yeroo baay'ee pirezidantoota irratti katabaa kan dubbisullee warra aangoorra jiru waan ta'eefi xandacha waan tuqeef bakka guddaa waan tuqeefi sochii Waashintan DC keessa sochii waan godheefi garuu waraqaan suni waa hedduutu irratti bakka hedduutti dhufutti jira. Garuu anyway hinan cadhisee jira. Septemberii keessa updates ni kennaa jechuudha irratti. Dhumarratti kan hin dubbadhee jedhu. Ilaala dhageettanii oduu kana dhageettanii sheer godhaa jirtan bareeda akka namni dhagahuuf. Garuu dalagaan keenya sheerii barreessaa qofoo taane Facebook ittiin jaallachuu ittiin hiriyaa ittiin godhachuu qofa qabna. Suni ammoo garnu geessu Oromoo. Dalagaan afaaniin hin dhufu, dalagaan dalagaadhaan dhufa. Injifannoo afaaniin hin dhufu. Injifannoon dalagaadhaan dhufee jira. Kanaafuu warroota kan sheer gootan asirratti nama 1,500 gaalu jirtan. Maatii yoo xiqqaate nama tokko qabdan. Hiriyoota qabdan. Facebook keessatti nama 100-200 qabdan. Namni kun martiin argaa jira jechuudha viidiyoo kana. Kanaafuu waan isin naa gootanii isin keessaa rabbi sodaadhaatiin. Nuti amma ollaa irratti deetaabeesii guuraa jirraa jedhama. Deetaabeesiin kun akka information detailii isin gaafatu nan beeka. Maal isin fakkaate verify gochuun irra jiraata. Maqaa waan hamtuu nutti himaniitiin akka maqaan nu baduu nu barbaadan. Kanaafuu cadhistanii tumaan sigalee eebal amma fakkeenyaa fi Profeesar Kadir I think Muhammad Kadir irratti fakkaata. Hussein Kadir dhiifama guddaa nama waliin nyaadhee dhugee jiru. Profeesar Hussein Kadir nama gaafadheen ture sigalee evidence naa katabaa naa ergaan jedhe. Nama isatti dhiyaatu jechuudha. Namni sun abbaan sun of beekee jira. Hanga har'aata kana ergine. Har'a immoo namni wayii Facebook irratti katabee jira. Guyyaa 4 dura Finfinneetti hidhamee bakka tokko ta'uu hin geessin agaarfata akka deebi'e. Facebook ittiin laayikii qofa bareeda suni. Facebook ittiin laayikii qofa argachuuf kaayyoon kenna yoo ta'e isaafillee sagalee ta'uu hin dandeenyu yaalmaan Oromoo. Wanni nu barbaannu seriously yeroo keessan fudhadha. Fakkeenyaaf ciroo yoo bilbiltanii jirtan.
Ciroorraa nam sagal du'e naan hin jedhina. Telefoona kaardii birishanii bitadhaati. Telefoona keessaniin ciroorraa eenyutu du'e maqaa jaraa, umrii jaraa. Boorana keessaa, Gujii keessaa eenyutu du'e maqaa jaraa, umrii jaraa, eenyutu ajjeese yoom du'ani. As much as possible because reportii keenya dhugaa godhee jedha. Kanaafuu please yeroo keessan fudhadhaa. Wanna gorritan mara jalqabaa seeraan katabaa jedha afaan Oromootiin. Warri deettan afaan Ingiliffaatiin because afaan Ingiliffaatiin teeksisuun dirqama kenna. Kara barbaadanii yeroon kun yeroo hamtu waan ta'eefi please share gootanii hamileen hin tuqamin hin dhiisina. Naaf gala dhugaa isiniin jedha haasofnee dadhabdanii jirtan. Ani haasoo as Facebook illee dirqama garaa yoo na gubate dhufa malee hangas mara dhufuu fedhii hin qabu. Wanni dhufuuf ammoo kanaa beektanii akka waa isin gootaniif yaada kiyya gubatiinsa kiyya isin dibadhee qofa otoo hin ta'in gubatiinsa kiyya kana dhageettanii tarkaaffii haa fudhattaniif. Yoo isin sheer qofa gootanii kan isin taate bu'aa hin qabu yaalmaan Oromoo. Qabsoo kana kan itti jiraa jiru sirnaa wajji jirra. Yeroo marayyuu sirni ni hinjifata. Yeroo xiqqoo qofa less than 1% qofa revolution ka jedhamu sirni cabee jira jechuudha. Nuti sirna wajjin waltuma jirra. Sirna nafxanyaa kaakalee waggaa 100 olitti dadhabne sirna wajjin waltuma jirra. Sirna lamtu keessaa wal qabatee ajandaa adamiinsa Oromoo irratti waan biraatti waliin galan. Adamiinsa Oromoo irratti waan waliin galaniif Oromummaa ammoo summii Itoophummaa waan ta'anii itti amananiifi gariin ammoo aariin namoo naannoo tokko irraa qabuuf yookiin dhaaba tokko irraa qabuufi yookiin nama tokko irraa qabuufi nama kana bira jira. Sirna kana buqqisuu fi qarqaasa keessan barbaannaa yaa'iru. Yeroo keessan fudhadha jarjaraan natti hin ergina liistii ime amma Facebook yeroo baay'ee cadhisee argadha. Bira dabree jedha akkam gaafii nagaa bareeda garuu waan katabdan very clear afaan Ingiliffaa ta'e bareeda afaan Oromoo illee fantastic afaan Amaaraa silatti hin beeknu afaan Amaaraa warri katabdan hiiksisaan nutti ergaa jedha. Bareeda afaan Amaaraatiin we need evidence yeroo sigalee akka argaa jirtan warri kuni biyya alaa keessatti iyyuu jiraachisuu yookaan even namnummaan Oromoo kafeeti haa dogongoro namnummaan Oromoo kafeeti haa ta'u biyya alaa kana keessa jiraachuu hin dandeenye sirna kana yoo ka diiguu barbaadan taate aariidhaanii bara dabartanii itti fufatu hin ta'in yes jiruu keessa itti fufaa annaaf galee jedha garuu yeroo keessan fudhadhaa kanarratti naaf katabaa jedha ammaaf kanumaan qabaa galatoomaas ni ja'a. Hedduun aaree viidiyoo argeeyoon jedhu just akka qoosaatti si galee girrisaan gongorasiin akkana kana eenyuta jijjiiraa eenyutu fidee jedhe amiin dhugaa dubbannee jenna jijjiiraa sabboontonni Oromoo viidiyoo ka dhaaba keessa jiran gahee qabu namni martuu gahee guddaa qaba waliin sossobnu si galee fayyisaa ka godhe seenaa ka godhe jawaariin ka jawaar godhe Rabbuma kin uume rabbitti aanee ilma namaati. So kanaafiyyuu hin dogongorina aariin nama tokkoof yookiin dhaaba tokkorra qabdanii nama keenya qaqaraa jiru sirna kalee ka deebisuuf deemu sirni kama KTPLF iyyuu gahaa otoo hin ta'in sirna isaan dura sirna mara deebisaa jiru kanaafi dogongortanii nu waliin nyaachisinaa isin jedhaa galatooma fayyaanaa ta'a.